ሁሉንም ያስለቀሰ የሌይላ ኑርሰቦ ህይወት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተረበረበበት ጉዳይ ከ3 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ 36 ሚሊዮን ብር በላይ የተሰበሰበበት ብሎ የሚወራለት እስከዛሬም ልጅቷ ያልተፈታች ያ እንቆቅልሽ እንዴት ሆነ ብላችሁ ጥያቄ ለሆነባችሁ ሁሉ ከዚህ ቀጥሎ 1 ሰዓት ምናምን ላይቭ ሪከርድ አድርጌያለሁ አዳምጡት warri waa'ee obboleettii teenya Leeyilaa Nuursaboo waggaa 3 dura birrii Itoophiyaa miiliyoona 36 ol gaafatamtee lubbuun namaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti ilma waggaa 5 ilma Arabaa ajjeefte yookiin harkatti rabbi lubbuu isaa baasee obboleettii teenya tana kiristaana islaama hunda ortodoksii wanti hundinuu saawwataa lammiin hundi walii galee mallaqasan birrii takkarraa hanga birrii 100,000 haga malaayinatti namni buusii godheetini birriin sun walitti qabamee galfamee jira laakiin garuu har'a waggaa 3 fi ji'a 6 ol taraara Leeyilaan hin hiikamne haga amma gara biyya isiitti hin dhufne hin hiikamti jedhanii turan dhimma sanii kalee galgala laayivii waraabaa bulee dhaggeeffadhaa warri afaan Amaariffaa dhaga'uu dandeettan dhaggeeffadhaa barnoota hedduu irraa fudhattan jedhee waan yaadeef of eeggannaa ijoollee biyya Arabaatiif illee ta'a jedhee waan yaadeef waan kanaanis wal qabatee waan dalagaa jiruuf sa'a tokkoof ka ta'u waraabee dhaggeeffadhaa. Salaamu